Dargaggoo falmataa bilisummaa godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo irraa gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf dhiyaachuu keessaniif galatoomaa jenna. Nus galatoomaa siniin jenna. Dargaggoo falmataa yeroo ammaa mootummaan wayyaanee filannoo bara 2015 adeemsisuudhaaf qophii irra jiru. Haalli qophii naannoo godina Qeellam Wallaggaa irra jiru maal fakkaata? Galatoomaa siniin jecha haalli filannoo godina naannoo Qeellam Wallaggaa jiru yeroo ammaa paartileen mormitootaa socho'anii akka isaan naannoo filannoo of beeksisanii irratti hojjetaniif baay'ee danqaa guddaa adeemsifamaa jira. Walumaa galatti akka godina Qeellam Wallaggaatti wanti gabaaseetu hin jedhu yoo jiraate filannoo haqa qabeessatu gaggeeffama jennee abdii waan irraa eeggannu hin qabnu. Maaliif yeroo ammaa dargaggoota konkolaataadhaan duukaa fiiganii doorsisuu namoota dhimma kanaatiif hojii kanaa yookaan immoo mirga Oromoo falmuudhaaf socho'an danqaa adda addaatu irratti adeemsisaa jiru. Keessumaa karaa dhimma nageenyaa karaa deemnootii isaan jedhanii moggaasanitti hojjetan kanaanii rakkoo guddaa jira waan ta'eef maqaadhaaf jira jechuun dandeenya. Hojii irratti garuu baay'ee kufaadha baay'ee dadhabaadha. Maaliif deemanii waajjira paartilee mormitootaa irratti cufsiisuu kana duras waan adda addaa inni godhaa turan ammas jira waan ta'eedhaaf maqaadhaaf jira maleessa hojii irratti hojjechuudhaaf kun wanta hin fakkaannedha. Garuu jira jedhanii isaanitti aangoo isaanii dheereffachuudhaaf itti fufaa jiru jechuu barbaade. Gara dhimma paartilee mormitootaa utuun seenin dura sochiin mootummichi akka mootummaatti godhu fakkeenyaa fi bu'uuraaleen misoomaa hojjenneerra jedhu uummanni hojii mootummaan kun hojjetetti tajaajilamaadha jedhu mana barumsaa kaasuu barnoota kaasuu gama qonnaatiin kaasuu bu'uuraaleen misoomaa jarri jedhan kun dhuguma uummata kanaa guuteera. Bu'uuraaleen isaan jedhan kun uummati kana ni gaafachaa ture gaaffii waggaa 23 fuulduraati. Gaaffii waggaa 23 fuulduraa kan ammoo isaan immoo yeroo ammaa kana gaaffii sanatu isiniif deebi'e jedhanii ittiin dubbachaa jiru malee gaaffii uummati gaafachaa jiru wanti isaan hojjechaa jiran yeroo ammaa gaaffii uummataa deebii kennaan jiru. Uummati kan inni barbaadu misooma isaan jedhan kana osoo hin taane bilisummaa mataa isaa gonfatee ofiin of bulchuun hiree mataa isaatii waan jedhamudha. Gaaffiin xiqqaadha hamma guddaatti sadarkaan ammarra jiru malee misooma karaa hojjechaa jirraa daandii bishaan isiniif diriirsaa jirraa mana barnootaa inni jedhaa jiru kun inni barate qindaarra ciisaa jira inni barate baarandaa jala naanna'aa jira waa'ee mana barnootaa miti kan isaan jedhanii fi inni uummati dheeree jiru kun amma akkasuma wal argaa hin jiru amma akka naannoo wanaatti. Uummati hedduun amma naannoo magaalaa Dambidolloo keessa naannoo Maazooraa yoo fudhatte uummati akka ulaa eeggachaatti iddoo sana dhaabbataa oolu dargaggoota yuunivarsiitii galan waggaa lamaaf isaa ol kan turan yeroo baay'ee jechuudha. Amma waa'ee gaaffilee bu'uuraa mana barnootaa isaan jedhan kun manni barnootaa babal'achuun isaa yoo gaarii ta'e iyyuu garuu ittiin fayyadamne isa baratame ittiin fayyadamne isaan gara deebii kana kennaa jiran isaan jedhan har'a morma isaan geenyaan isa kana jechaa jiru malee gaaffii kana bira deebi'uun irra turedha kun uummata Dambidolloo yookaan Qeellam Wallaggaa godinaalee waan madaalu hojjechaa jiranidha. Jijjiiramni isaan barbaadanii jijjiirama eenyummaa dhimma sa'aatii ammaa kanatti bilisummaa waan jedhu sammuu isaanii qollofee jira yookaan sammuu isaanii hitee jira. Walabummaa waan jedhu sammuu isaanii qabatee jira. Birmadummaa waan jedhu waa'een biyyaa, waa'een eenyummaa, waa'een afaanii dargaggoota sammuu isaanii qabatee jira. Dargaggooti kun immoo hin teenye kallattii hundaatiin gaaffii dhakaasu kallattii hundaatiin bakka isaanii danda'anitti mormii isaanii dhageessu. Kanaaf jecha dargaggoota kana isa kaaniin bakka akaan gowwoomsu. Isa kaaniin shiqaxarraa jedhanii yookaan immoo muudama filaannaa jedhanii kanaan doorsisu. Isa dide immoo ragaa sodaa irratti qindeessuudhaan mana hidhaa keessa waggaa 3 hanga 5 akka isaan turaniif fakkeenyaaf naannoo Najjoo irratti hojjechaa jiru, Gimbii irratti hojjechaa jiru, naannoo Oromiyaa keessa iddoo baay'ee miidhaqanii akkas hamboo naannoo sana irratti hojjetaa jiru jechuu barbaadan. Maaliif kana gochuun isaanii karoora isaanii bara 2007 kana warra danqan isaan kana hidhaa tursanii kan 2000 isaa achi gaafatti dhufan dargaggoota kana hamma tokko sukkuumee sirreessina waan jiru kaayyoo kanaa qabatanii jiru. Amma isaan hojii isaanii kana isaan irratti xiyyeeffatanii jiranii amma dargaggoonni Oromiyaa keessa jiran yookaan immoo dargaggoonni godina Qeellam Wallaggaa keessa jiran immoo kan isaan fedhan sa'aatii ammaa kanatti jijjiirama isa
arguu barbaadan jijjiirama haqa arguu barbaadan jijjiirama uummanni naannoo kanaan dura dur qilaancilii 84 agahee darbe jijjiirama duraan waa'een afaan isaan kaasa waa'een qubee dhaalee dubbatamu isaan kaasa maaliif dargaggoonni kun kan isaan barbaadaniif Finfinnee keessa deemanii dhaqan ilaalu baratanii kaanii afaan Oromootiin yeroo isaan itti achi keessatti hojiirra hin oolu ittiin arrabsaman yookaan dorgommii dhaqan yeroo isaan ittiin tuffatamantu jira yeroo isaan hojii gadhiisanii deemantu jira. Kanaaf isaan kun immoo dargaggoota kana booji'anii hidhaatti dhaqanii ukkaamsuudhaaf itti jiru jechuu barbaade. Dargaggoonni kun balaatti aggaammataa jiru kana jala bahuudhaaf akkasumas immoo warreen gowwoomsaman kana qabsoo waloo sanatti deebisuudhaaf hojii akkamii hojjechuutu irra jira? Dargaggoonni kun tokko ta'ee walii wajjin ka'uun barbaachisaa hojii guddaan kan irraa eegamu dargaggoota kanaaf dargaggooti sochii gochuudhaaf dargaggooti qabsoo gochuudhaaf barattoonni Oromoo naannoo sana jiran barattoonni jiran hawaasi kamiyyuu isa kana irratti hojjechuudhaaf dudduubatti jechaa jiran yeroo isaan kana tarkaanfachiisuudhaaf haalaa fi yeroo waan isaan daangeessetu jira yookaan immoo achuma keessaa tokkoon wanta xiqqoodhaan yeroo laamsheessantu jira malee dargaggoonni socho'uudhaaf kaayyoo qabu siin jechuu barbaade ammayyuu utuu balbala argatan utuu daandii argatan karaa ittiin isaan caalaa mijeessu argame yeroo muraasa keessatti aangoo isaanii deeffachuudhaaf baay'ee tattaaffii guddaa yeroo jiran jechuu nan danda'a akka naannoo amma keessa jirutti. Namni 2-3 namni 4-5 walitti yaa'ee akka gabaadhaa hurseedhaa fi paartilee mormitootaa sirriidha jechiisu. Lammaffaan naannicha irratti hojjechuudhaa fi fedhiin uummataa jira. Garuu uummati kun jara kanaa wajjin socho'uuf afaan qawweetiin fudhamee jira waan ta'eef hiika isaaf waan kennu miti uummati kun kan inni filatee jiru yeroo ammaa paartilee mormitootaa sun callisuudha filatee jira. Callisuudhaanitu filatee jira jechuu barbaade. Bulchitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo godina Qeellam Wallaggaa aanaalee adda addaa keessa naanna'anii waa'ee bu'uura misoomaa kanarratti haasa'aa jiru. Garuu uummata naasofsiifne uummata bakka bu'aa dhadhaniitu nama 15 hin caalle haasofsiisan kun maaliif ta'e laata? Kun uummanni akka isaanii wajjin jirre agarsiisa. Warri isaan nama 10 nama 15 kana walitti funaannatanii deemanii haasofsiisan kun namoota isaanii ijaarratanii qarshii isaanii matta'aa adda addaatiin karaa adda addaatiin fayyadamtoota godhanii akka waan uummata bakka bu'aniitti deemanii olii gadi isaan kanaaf olola oofaniidhaan alatti uummati waltajjii irratti isaan arguu hin barbaadu uummati isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadu naasofsiisinaa jedhee waltajjii meeqarratti isaan ari'aa jira uummati. Kanaafitu fakkeessuudhaaf yookaan immoo miidiyaa isaanii irratti mari'achifachuudhaaf akkas godhaa jiruun alatti uummata miti kan isaan mariisisaa jiran naannoo godina Qeellam Wallaggaa bu'uuraalee misoomaa keessaa yuunivarsiitii Dambidolloo dhaabna jedhamee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'an irratti barattoota oolmaa barattoota kutaa 8 gadi guuranii dhaqanii uummanni hundinuu irratti hirmaachuun jechuu barbaade. Dabalee immoo dabballoota kaadinoota isaaniin fakkaatu guurratanii dhaqanii naannoo sanatti argamanii namoonni baay'een dinqifachaa turan maaliif uummanni hundi buqqaa deemuu dide karaarraa namoota poolisoonni dullaadhaan garafaa turan olii gadi ari'aa turan karaarraa nu jedhaadhanii jechuudha. Achi uummata wajjin immoo rakkoo guddaa ture naannoo magaalaa Dambidolloo keessa poolisiin uummata baay'ee doorsisaa ture. Kun jechuun uummanni isaaniin arguun barbaadu isaan olii sadiiganii gadi sadiiganii uummanni isaanii wajjin hin jiru. Warroonni kun immoo warra isaan qindeeffatan nama 10 nama 5 warra qindeeffatanii hojjechiisanidha malee isaan kun immoo uummata godina kanaa bakka bu'uu hin danda'an jechuu barbaadu. Egaa paartileen mormitootaa biyya keessa jiranu karaa nagaatiin mootummaa kanarraa rakkoo uummata keenyaa hin furre amantaa hidhuudhaan itti deemaa jiru. Amma carraan kun itti dhiphatee jirutti uummanni Oromoo mirga isaa dhiibamee jiru kana gaaffiilee misoomaa gaafatu kana kan deebii itti dhabaa jiru kana mootummaa kanaan dhiibamaa jiru kana jalaa bahuudhaaf maal gochuudha qabaa jettati? Ani akka kootu wanti hin jedhu wanti isarraa barbaachisu godaas ta'e gubbata xinnaas ta'e guddaan beekaas ta'e hayyoonni Oromoo bakka jiru jechuudha hundinuu wal gurmeesse afaan tokkoon wal duukaa hin socho'u taanaan harqota amma mootummaa wayyaanee uummata kana irratti ta'ee ittiin beeki Itoophiyaa jechuudhaaf Oromiyaa yoo kontiroolanidha. Oromiyaa yoo to'atanidha. Oromiyaa hin qabanne taanaan wanti isaan karaa irratti biraatti socho'an hin jiru waan ta'eef Oromoon immoo tokko ta'ee paartilee mormitootaas ta'e maaliif ta'e aangoo barbaadu yookaan bilisummaa isaa barbaadu kan galmaan gaachuudhaaf wal dhaga'ee
walii wajjin dubbatee waliin mari'atee tokko ta'ee yoo socho'een alatti ammas harkoti garbummaa akka inni dheerataa deemudha kaniin karaa kootiin xiinxalee kaa'utiin jechuu barbaadu. Kanaaf uummanni kun godaa gubbanaa walii wajjiniin socho'ee gaaffii qabu gaaffii barataan Oromoo gaafatu gaaffii beekaan Oromoo gaafatu gaaffii barsiisaan Oromoo itti dararamu kana hundumaa gaaffiin kun gaaffii kooti jedhu godaa gubbanaa walirratti ilaaluu dhiisee hin socho'u taanaan jechuudha. Ammas hin dheerata waan ta'eef uummanni Oromoo tokkummaadhaan socho'ee yeroo gabaabaa keessatti aangoo isaa deeffate harka isaa keessa jechuu qaba waan jedhuuni kaa'uu barbaada gama kooti. Bifuma wal fakkaateen amma naannoo godina Wallagga Lixaatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru, maatiin hidhamaa jira. Dargaggoota kana immoo bakka lamatti adda qooduu wanna jedhamu jira. Isa kaan gowwoomsanii ofitti harkifachuudha. Dargaggoota warra didan hidhaatti guuruu, dararuu kun bifa kanaan mul'achaa jira. Kuni isaanii dargaggoo amma yeroo ammaa isaanii wajjin kan hin jirre dargaggooti keessumaa umurii waggaa 30 gadii jiranii isaanii wajjin hin jiran. Dargaggooti kan isaan fedhanii wanta miidiyaarraa wanta argan wanta addunyaarra ta'aa jiru jijjiirama sana barbaadu. Dargaggoo falmaa egaa naannoon godina Wallagga Lixaa yeroo ammaatti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo itti socho'aa jirudha. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'aa jiru kana keessatti mee haalli uummataa maal fakkaata? Waraana kana gargaaruu keessatti dargaggoonni kun sochiiwwan kanarraa ammam quba qabani? Baay'ee gaariidha. Akka amma haala marra jirutti baay'ee namatti tola. Wanta uummata keenya itti gammadaa itti boqotaa jirudha yookaan immoo kallattii argataa jirudha jechuun dandeenya. Maaliif wanti yeroo ammaa hojjetamaa jiru naannoo kanatti wanta namatti toludha jechuu nan danda'a. Uummannis immoo wantoota amma ta'aa jiru, wantoota amma tarkaanfii fudhatamaa jiru akka godina kanaatti baay'ee dargaggoonni keessumaa itti gammadaa jiru. Kun immoo baay'ee kaka'umsa guddaa nuuf godhaa jira. Akka godina kanaatti sochiin baay'ee bareedaadha jechuu hin dandeenya. Kanaafis baay'ee namatti tolaa dargaggoonni yookaan naannoo sana kan jiranis quba qabu. Kun immoo cimee kana caalaa itti nuuf fufee iddoo hundaa naannoo Oromiyaa hundaarratti akka inni nuuf fufuuf abdii guddaa qabna. Baay'ee namatti tola jechuun barbaadeen kun baay'ee kan cimuu qabudha jedheen gara fuulduraattis kan itti nu cimuu qabudha jedheen abdii guddaa qabaa. Kun immoo hin ta'a jedheen murteessa jechuu kooti. Uummanni Oromootiif dhaamsate dhaamtu filannoo wayyaaneen filannoo sobaa geggeessuudhaaf achi as adeemtu kanarratti uummanni Oromoo keessaaf ala jiru maal gochuu qabaa jetta? Uummanni Oromoo alas ta'ee keessas ta'ee kan inni hubachuu qabu mootummaan wayyaaneedhaa karaa nagaadhaan teessuma yookaan aangoo barbaachisan uummata Oromootiif hin deebisa waanti jedhu abjuun isaa hin jiru. Kan keessas ta'ee alas ta'e kan nuyi beeknu uummanni Oromoo tokko ta'ee afaan tokko dubbatee waan tokko nyaate waan tokko irratti walii galee walii wajjin yoo qabsaa'e walii wajjin yoo socho'een alatti inni kun abjuu dukkana duubaati maleessa inni isaan amma jedhan tuuppeetti yookaan hojii ashaangulliitii hojjechuudhaan alatti dhuguma Oromoodhaaf kan dhaabbatu tokko hin qabnu Itoophiyaa keessatti siin jechuu danda'a. Kanaatiif jecha walii wajjin yoo hojjete yoo qabsaa'een alatti karaa isaan amma jedhan karaa isaan amma waraqaa filannootiin jedhanii itti adeeman kuni gonkumaa waan hin danda'amnedha. Uummanni Oromoo godaa gubbanaa baddaadhaa gammoojjiidhaa kana beekee irratti ammaa ta'ee hojjechuun hojii isaatii ammaa ta'ee falmachuun gahee isaaf kennameedha. Dirqama lammummaa eenyummaadhaaf eenyummaasaa isaaf kennameedha. Kanaaf falmachuu qaba jedheen dhaam tokko dabarfachuu barbaada. Dargaggoo falmaa bilisummaa godina Wallagga Lixaa Qeellam Wallaggaarraa yeroo kee fudhattee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana nu gochuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomi jenna. Galatoomaa fayyaa ta'a.
Sida baradufu ya komoko dirqama lammummaa waan nurraa eegama yaa komoko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuufis kan yeroon geesse ammaa istaanbay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromo sida walabummaa sida bilisummaa. Kiyon fatahan dalamiko idda sabukaso guyya kanidame lal komoko ida gandakiso gaffi baradera lal komoko duganu debiso tusa kamadane oromia falmacho opa huda kamna Tika nama tumsa kamatane Oromia falmacho Opa huda kanna Tika nama Ida baradupuhum Kiyon fataham bara Angora kantenye Abashoni Garbom fatahan Usukam na firao Angora kantenye abashoni garbom fatahan usukam na firao Sida baradufu ya komoko dirqama lammummaa waan nurraa eegama yaa komoko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuufis kan yeroon geesse ammaa istaanbay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromo